Haay barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa gireetteen maatis yuunit 1 exercise 1.1 hedduun keessan sarchi godhaa jirtanii. Exercise kun baay'ee salphaadha dhugaa dubbachuudhaaf garuu konseptiidhaan isin hin beekne waan jiruuf sababa saniif isinitti ulfaate jedhee yaada. Seetingii keessa seenee yeroo ilaalu harki baay'een keessan kan sarchi godhaa jirtan exercise 1.1 kana jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo hojjetuudhaaf baay'ee natti hin tolle. Kanaan booda garuu viidiyoo isiniif hojjetuudhaaf haala jiru hundaa mijeeffadhee jira. Kanaaf wantoota isin rakkisaa jiran kan isin hojjetamuu qaban koomentii jala naaf kaa'aa. Namoonni hedduun yoo kan barreessan taate isiniif hojjedha jechaadha. Kanaaf kallattiimaan gara exercise yeroo deemnu exercise 1.1 tokkoffaa maal jedha? Fill the blank space using the following pattern jedha. Patterniiwwan fayyadamuudhaan maal goona? Isa kana bakka duwwaa lamaan kanneen guunnaa jechaadha. Bakka duwwaa lamaan tunniin maaltu akka irraa hafe lakkoofsa kamtu akka bakka kana hafe empty space kana irratti guunnaa jechaadha. Kanaafuu isa kana hojjetuudhaaf wantoota lama beekuu qabdan. Isa kan hojjetuudhaaf maal beekuu qabna? Paatterniiwwan lama yookiin ammoo siikwensiiwwan lama beekuu qabna jechaadha. Paatterniin inni tokkoffaa yookiin ammoo siikwensii inni tokkoffaa arithmetic sequence isa jennudha. Inni biraa ammoo geometric sequence isa jennudha jechaadha. Lamaan kunniin garaagarummaa isaanii maal akka ta'e isinitti himuudhaan gaaffiiwwan hafan kunniin hundi isaaniitu isaa wal qabataniif isa kana beekuu qabdanii jechaadha. Arithmetic sequence inni jennuun kun maal jedha seetaan? Lakkoofsonni yookiin ammoo siikweensiin nuuf kennamu maal godhuudhaani common difference waan jedhamutu jira. Common difference jechaan lakkoofsa walqixa ta'e wayii maal godhuudha? Walirraa yeroo hir'isnu fakkeenyaaf lama jedhee ergasii ammoo afur jaha yoo jedhe isaan kunniin amma common difference inni jennuun kan lakkoofsa kanneen jidduu jiru. Difference lakkoofsa kanneen jidduu jiru meeqa akka ta'edha jechuudha. Kanaafuu inni kun diidhaan bakka buufna, qubee daadhaan bakka buufna jechuudha. Common differencein lakkoofsa kanneen jidduu jiru meeqa? Fakkeenyaaf afur irraa lama hir'ifna jechuudha. Meeqa ta'a? Lama ta'a. Ammas jaha irraa afur yeroo hir'isnu lama ta'a jechuudha. Kanaafuu common differencein lakkoofsa kanneenii meeqa? Lama jechuudha. Kanaafuu inni kun fakkeenyaaf isa jalqabaa kana inni jalqabaa kun nuuf kenname haa jennu. Inni kun kan itti aanu kan argatuudhaaf maal gooneeti? Amma lama irratti edaane lama eda'uu lama afur nuuf ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun arithmetic sequence ta'uudhaaf ammoo kan itti aanu kunis kanarratti lama eda'uudhaan isa kan argatuu qabna jechaadha. Ammas kanarratti lama yoo edaane meeqa arganna? 8 argannaa jechaadha. Bifa kanaan deemaa jechaadha. Inni arithmetic sequence inni jennuun kun bifa kanaan kan hojjetamudha. Inni biraa ammoo geometric sequence dha. Geometric sequence inni jennuun ammoo common ratio qaba. Inni kun common difference dha. Inni common ratio qaba jechaadha. Inni kun ammoo common ratio r'dhaan bakka buufna isa kana. Kana jechuun inni lakkoofsa itti aanu argatuudhaaf lakkoofsa jalqabaa kana maaliin baay'ifna? Lakkoofsa common ta'e wayitiin baay'ifna jechaadha. Inni kun maal goona jennu irratti edaana. Fakkeenyaaf lama irratti lama yeroo edaanu afur nuuf kenne, afur irratti lama yeroo edaanu jaha nuuf kenne, jaha irratti lama yeroo edaanu 8 nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu inni kun inni arithmetic sequence dha. Isa kaan irratti ammoo fakkeenyaaf lama irraa kaanu isa kanas lama, afur, 8, 16 yoo jennu amma inni kun geometric sequence dha. Geometric sequence ta'uu isaa maaliin beekna? Inni kun lamaan isaaniitu bal'inaan kan isin itti barattan kutaa 12ffaa keessatti grade 12 ni barattan jechaadha. Ni jira unit 1 keessatti bal'inaan ni barattani. Asitti garuu akkuma introductionitti waan dhufeef isa kana yoo hin beekin garuu exercise kana hojjetu waan isin rakkisuuf. Kanaaf inni kun amma fakkeenyaaf isa kana inni asitti nuuf kenname kun lama. Isa kan argatuudhaaf meeqa yoo baay'ifne lakkoofsa kana meeqa yoo baay'ifne afur nuuf kenna. Lama yoo baay'ifne times 2 jennaan jechaadha. Meeqa nuuf kenna? Afur. Afur baay'isuu lama yoo goone ammas meeqa nuuf kenna? 8 nuuf kenna. 8 baay'isuu lama yoo goone meeqa nuuf kenna? 16 nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan inni kun baay'isuudha. R'n jennuun kun fakkeenyaaf kanaafuu meeqa? Lama jechaadha inni kun. Inni kun lama. Inni kun common ratio jennaan. Common ratio jedhama. Inni kun ammoo common difference jedhama jechaadha. Kanaafuu garaagarummaan isaanii isa kana yoo beektan isa kana immoo haala kamiin arganna? Fakkeenyaaf common ratio kan argatuudhaaf maal goona? Lakkoofsa kana kanaaf yoo hirru fakkeenyaaf afur hiruu lama yoo jenneen akkasuma 8 hiruu
saddeet hiruu afurii lakkoofsi itti aanu wal bira jiran kanneen walii hirra malee fakkeenyaaf saddeet lamaa yoo hirru waan bira arganna kanaafuu inni hin ta'u jechaadha. Akkasuma 18 yoo hirru meeqa ta'a? 18 inni kunis lama ta'a jechaadha. Kanaafuu isaan hundi isaaniitu kan walitti aanan yoo waliif hirre meeqa nuuf kennanii lama nuuf kennan waan ta'eef kanaafuu common ratio jedhama jechaadha. Kanaaf amma isa kana garaagarummaa isaanii beektan jedhee yaada. Kanaaf amma maal goona isa kana lamaan keessaa isa kam isa jedhu ilaallaa jechaan inni nuuf kenname kun fakkeenyaaf 65 60 55 50 45 jedha. Yoo xiinxaltanii ilaaltan lakkoofsi kunniin garaagarummaa 5 qaban. Kana jechaan inni jalqabaa fakkeenyaaf 65 kanarraa inni kun amma meeqa hir'ateeti 5 yoo hir'ifnu 60 nuuf kenna 60 irraa 5 yoo hir'ifnu meeqa nuuf kenna 55 nuuf kenna 55 irraa 5 yoo hir'ifnu 50 jecha haala kanaan deema jechaadha. Kanaafuu inni kun wanti nuti hubannu kanarraa maa inni kan jalqaba isiniif kenne suniin egzaampiliidhaan 2 4 6 jechaa deemu sun 2 dabalaa yoo deemedha. Inni kun garuu differensiin kenna amma maal ta'a differensiin kenna yookiin ammoo diin inni jennuun kun negatiif 5 ta'a jechaadha. Negatiif ta'a inni kun. Kanaafuu negatiif waan ta'eef 65 irratti 65 eda'uu negatiif 5 jennaan. Meeqa ta'a inni kun 65 hir'isu 5 ta'a. 65 hir'isu 5 ta'a. Kana jechaan ammoo 60 ta'a jechaadha. 60 ta'a. Kanaafuu deebiin akkuma asitti argitan 60 irraa 5 yoo hir'ifnu kana jechaan yoo irratti edaanu jechaadha. Yoo irratti edaanuudha kan nuti beeknu eda'uudhaan garuu inni kun negatiif waan ta'eef gara hir'isuutti jijjiiramaa jechaadha. Kanaafuu bifa sanii yoo deemnu inni kun amma 45 irraa 5 yeroo hir'ifnu asitti meeqa arganna 40 arganna jechaadha. 40 irraa ammoo 5 yoo hir'ifnu 35 irraa 5 yoo hir'ifnu 30 arganna jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna 40 fi 30 ta'a jechaadha. Inni lammaffaan ammoo identify the type of pattern for the sequence. Sequence kanaaf patternii isaa identify godhe type isaa kamii kana jechaan arithmetic jedhamu geometric isa jedhu adda baasuudha jechaadha. Kana amma maal hubanna kanarraa fakkeenyaaf afur irratti sanboota 8 jedhaa deema. Inni kun jalqaba maal goona lamaan keessaa kami isa jedhu beekuudhaaf maal goona isa kanarraa haa hir'ifnu 8 hir'isuu 4 8 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 8 hir'isuu 4 meeqa ta'a? 4 ta'a. Akkasuma ammas 12 kanarraa meeqa 8 hir'ifna meeqa inni kunis 4 ta'a. 16 hir'isuu 12 meeqa ta'a? 4 ta'a. Kana jecha ammaa inni lakkoofsa walitti aananii jiran qofa kan nuti walirraa hir'ifnu yookiin ammoo kan waliif hirru jechaadha. Yeroo ji'oomeetirikii waliif hirra yeroo aritmeetikii ammoo maal goona walirraa hir'ifna jechaadha. Kana jechaan isa kanarraa kan itti aanu kanarraa kan isa dura dhufu kana irraa hir'isaa deemna jechaadha. Yookiin ammoo yoo ji'oomeetirikii ta'e ammoo kana maal godhaa deemna kanaaf irraa kanas kan itti aanuuf irraa deemna jechaadha. Kanaafuu bifa saniin hojjanna jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan amma hundi isaatu yoo walirraa hir'isaa deemne 12 irraa 12 hir'isuu 8 yoo jenne 12 hir'isuu 8 meeqa ta'a inni kunis 4 ta'a jechaadha. Akkasuma 16 hir'isuu 12 inni kunis 4 ta'a 20 hir'isuu 16 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maal qabaatu isaa hubanna common difference qabaatu isaa hubanna jechaadha. Common difference meeqa 4 ta'uu isaa asirraa hubachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jennaan isa lammaffaa kanaan arithmetic sequence yookiin ammoo arithmetic pattern jennee waamna jechaadha. Inni itti aanu ammoo sadaffammaa jedha fill the blank spaces using the following pattern jedha. Inni kunis patternii nuuf kennamee jira. Patternii nuuf kenname kana ilaaluudhaan jalqaba identify godhuu qabna. Type kam akka ta'e patternii kun arithmetic jedhamu geometric isa jedhu adda erga baafannee booda sanbooda maal goona bakka duwwaa kanneen guutaa deemna jechaadha. Kanaafuu amma isaan adda baasuudhaaf maal goona 22 hir'isuu 15 jennaan. Meeqa ta'a inni kun 7 ta'a jechaadha yeroo walirraa hir'isnu 7 ta'a. Akkasuma ammoo 29 hir'isuu 22 inni kunis 7 ta'a. 36 hir'isuu 29 inni kunis 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu hundi isaatu yoo walirraa hir'isne 7 ta'a deema jechaadha. Kanaafuu common difference qabna jechaadha. Common difference kenna meeqa 7 jechaadha. Common difference kenna meeqa ta'a 7 ta'a.
common difference kenna torba ta'a jechaadha. Kanaafuu torba ta'uu isaa erga beekne amma bakka duwwaa kan argatuudhaaf bakka duwwaa as jiru kan argatuudhaaf 43 kanarratti maal goona torba edaanaa jechaadha. Yeroo torba irratti edaanu meeqa ta'a? 50 ta'a. Kanaafuu bakki duwwaan inni jalqabaa kun 50 ta'a jechaadha. 50 irratti torba yeroo edaanu 57 irratti torba yeroo edaanu 64 jecha haala saniin deemaa jechaadha. Isa kan argatuudhaaf ammoo bakka duwwaa kan argatuudhaaf kan isa dura jiru kana irratti maal goona common difference san edaana. Kanachaan common difference kenna meeqa torba ta'a jechaadha. Kanaafuu 85 eda'uu torba jennaani yeroo irratti edaanu inni kun meeqa ta'a? 92 ta'a jechaadha. 92 ta'a. Kanaafuu deebiin keenya inni tokko 92 inni tokko ammoo 50 ta'a jechaadha. Baay'ee salphaadha. Waan isin beekuu qabdan jalqaba irratti identify godhuu qabdan lamaan keessaa kam akka ta'e erga adda baaftanii booda san booda hojjetuun baay'ee salphaadha jechaadha. Inni itti aanu ammoo afuraffaan maal jedhaa? Find the missing value for the geometric pattern. Inni kun geometric ta'uu isaa nutti himee jira jechaadha. Kanaafuu bakka duwwaa lamaan kanneen guutuu qabna. Inni kun geometric ta'uu isaa erga beekne geometricin ammoo common ratio qaba. Common ratio qabaatu isaa ammoo haala kamiin arganna? Lakkoofsa isa kana fakkeenyaaf kanaa hiruudhaan yookiin ammoo 24 48 hiruudhaan haala siin argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu yeroo hirruu haala kamiin kaa'uu dandeenya? 48 hiruu 96 jennaan jechaadha. Yookiin ammoo 24 hiruu 48 jennaan jechaadha. Kanaafuu lamaan kanneen fi hojjannu amma deebiin keenya wal fakkaataa ta'a. Kana jechaan maal ta'a? 1/2 ta'a jechaadha. 1/2 ta'a. 1/2 ta'a jechaadha yeroo hojjannu. Kanaafuu inni kun 1/2 ta'uu isaa erga beekne maal goona amma isa kana kaasii kan argatuudhaaf maal goona jenna? Geometrikii irratti isa jalqabaa kana kan isa dura jiru kana jechaadha. Bakka duwwaa kanatti aanee kan jiru kana kan dursee jiru kana common ratio kanaan baay'ifna. Common ratio keenya meeqa? 1/2 dha. Kanaafuu 24 baay'isuu 1/2 jennaan jechaadha. Kanaafuu inni kun yeroo hirruu meeqa ta'a? 24 hirruu 2 ta'a. Kana jechaan 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya inni bakka duwwaan jalqabaatuun meeqa taati? 12 ta'a jechaadha. San booda asitti erga 12 arganne 12 tan lama yeroo 1/2 yeroo baay'isu maal ta'a? 6 ta'a jechaadha. Amma isa kan argatuudhaaf ammoo 6 kana meeqaan baay'ifna? 1/2 dhaan baay'ifna. Kanaafuu 6 baay'isuu 1/2 jennaan jechaadha. Kana jechaan inni kun tokkoof jalaa qaba. Kanaafuu 6 baay'isuu 1 6 ta'a. 1 baay'isuu 2 ammoo 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 6 yeroo 2 jechaan 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya inni tokko 3 inni jalqabaa 12 inni itti aanee dhufu ammoo 3 ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo inni shanaffaa irratti argamu. Inni shanaffaa irratti argamu maal jedhaa? In figure 1.2 how many sticks are in the next diagram jedha. How many sticks are in the next diagram? Next diagram yookiin ammoo diagramii itti aanee dhufu keessa stickii meeqatu jiraadha? How many sticks are in the 10th diagram? Write an algebraic expressions to describe this system jedha. Isa kana haala kamiin hojjanna? Isa kana haala kamiin hojjanne seetan? Inni jalqabaa kun step 1 inni jennuun kun isa kanarra stickii meeqatu jira? Stickiin jennuun kun muka xixiqqootaniin jechaadha. Kan caafi irratti moggaa irratti argitan tunniin stickiiwwan ta'uu isaanii uleewwan meeqa akka jiran jechaadha. Kana jechaan inni kun tokko as tokko jira, as tokko jira, as tokko jira, as tokko jira. Kanaafuu waliigala meeqa? 4 jechaadha inni jalqabaa 4. Inni itti aanu ammoo lammaffaa irra inni jiru hoo meeqa? Isa kanas ni lakkoofna jechaadha tokko tokkoon. 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafuu kan itti aanee jiru 7. Inni sadaffaan ammoo meeqa jira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itti aanee kan jiru 10 ta'a jechaadha. Itti aanee kan jiru 10. Kanaafuu amma kan nu gaafate isa jalqabaa irratti how many sticks are in the next diagram jedha. Inni haga asii 3 kan itti aanee jiru amma as meeqatu jiraadha kan nu gaafate. Bakka kana meeqatu jiraadha. Kanaafuu isa kana inni kun amma sequence wayii nuuf kennee jira jechaadha. 4 7 10 jechaa deemaa jira. Kanaafuu lamaan keessaa inni kun arithmetic sequence jedhamu geometric sequence jedhu ilaaluudhaan san booda yoo common ratio kan qabaatu taate ittiin baay'isne yoo ammoo common difference kan qabaatu yoo taate arithmetic yoo ta'e jechaadha. Maal goona irratti eda'uudhaan kan itti aanu kan argachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf amma maal goona torba hir'isuu 4 yoo jennee meeqa ta'a? 3 ta'a. Kanaafuu diin kenna
sadii jechaadha. Sanboota 10 hir'isuu 7 yoo jenneen 3 mataa. Kanaafuu common differencein kenna 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kan argatuudhaaf ammoo 10 irratti maal goona 3 edaana. Kanaafuu 13 ta'a jechaadha. 13 ta'a. Kanaafuu deebiin inni jalqaba isa kana ta'a jechaadha. Inni lammaffaan ammoo how many sticks are in the tens diagram nuun jedhu. Tens diagram kanachaan kunniin ammoo meeqa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jecha haala kanaan deemaa jechaadha. Kanachaan isa kan nu gaafate. Isa kana beekuudhaaf ammoo kana beekuu qabna. Kana beekuudhaaf kana beekuu qabna. Kana beekuudhaaf kana beekuu qabna jechaadha. Haaluma kanaan bakka duwwaa hedduu waan qabnuuf kanaafuu foormulaa mataa isaa qabaachaa inni kun kan ittiin argannu. Akkam seetan AN jedha kutaa 12tti ni baratanii siin jedha jira. AN is equals to A1 plus n minus 1 times d jennaani jechaadha. N minus 1 times d. A1 inni jennuun kun isa jalqabarra jiru kanaan A1 jennaani jechaadha. Geometric yoo ta'e ammoo G1 jennaani. Kanaafuu inni jalqabarra jiru kanaa jechaadha. A1 kan nuti fudhannu. N'n ammoo nth term isa jedhudha. Kanachaan 10 waan nun jedheef asitti in the tenth term waan nun jedheef kanaafuu 10 jennaani jechaadha. N 10 fudhanna. Kanaafuu amma maal qabna? A1 qabna. A1 meeqa? A1 equal to 4 dha. N ammoo meeqa? N meeqa? 3 sanbooda kan biraa kan N 10 dhiifama N 10. N 10 inni biraa ammoo D ni qabna. D ammoo meeqa? 3 jechaadha. D nuti qabnu 3 yookiin ammoo common difference inni jennuun 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu foormulaa kana keessatti galchuudhaan haa hojjennu. AN walqixataa A1 meeqa? A1 meeqa jenne 4 jennee jirra jechaadha. Kanaafuu 4 eda'uu sanbooda N meeqa? 10 jennee jirra. 10 hir'isuu 1 baay'isuu D meeqa? 3 ta'a jechaadha. Baay'isuu 3 goona jechaadha. Kanaafuu foormulaa kanaan amma N osoo hin taane A10 jennaan jechaadha. Inni kun maaliif N 10 waan taateef bakka N kana 10 galchinaa jechaadha. Kanaafuu A10 argataa jirra jechaadha. Kanaafuu A10 meeqa ta'a? Is equals to 4 eda'uu 10 hir'isuu 1 meeqa ta'a? 9 ta'a. 9 baay'isuu 3 jennaan jechaadha. Inni kun hammattuun baay'isuu waan bakka buutuuf jechaadha. Sanbooda walqixataa 4 eda'uu baay'isuu dura hojjenna. Bakka kanatti waan isin hubatuu qabdan baay'isuu dura hojjetuu qabna jechaadha. Isa kan hojjetuu qabna jalqabarra sanbooda eda'uutu dhufaa jechaadha. Boodii maas isa jedhu fayyadamuudhaan ruulii san fayyadamuudhaan ruulii kana yeroo hedduu irra deddeebi'uudhaan isinitti himee jira jechaadha. Boodii maas isa jedhu. Inni kun bracket jechaadha. Inni kun division M'in maasiidha. Inni ta'an ammoo N addition isa jedhudha. Kanaafuu A jalqaba fudhanna jechaadha. S'in ammoo subtractionidha. Kanaafuu additionii fi multiplicationii waan dhufaniif kanneen lamaan keessaa kamtu dura hojjetama? M'idha. Multiplicationii dura hojjetama jechaadha. Sanbooda additioniitu hojjetama. Ruulii kana beekuu qabdan jechaadha. Sanbooda 9 baay'isuu 3 meeqa ta'a? 27. Isa kanneen lamaa yeroo walitti edaanu meeqa ta'a? 31 ta'a jechaadha. 31 ta'a. Kanaafuu deebiin kenna 31 ta'a jechaadha. Amma immoo kan nu gaafate nth termiidhaaf. Nth termiidhaaf we write an algebraic expression to describe the system nun jedhe. Systemii kana hojjetuudhaaf ruulii akkamii hojjenna yookiin ammoo foormii nuti hojjennu expressionii barreessuu qabna jechaadha. Algebraic expressionii barreessuu qabna jechaadha. Kanaafuu AN jennee jirra. AN equal to A1 plus N minus 1 times D dha. Foormulaan nuti qabnu isa kana jechaadha. Amma garuu N hin beeknu jennee fudhanna. Maaliif right algebraic expression systemii kanaaf waan nuun jedheef waliigala jechaadha. Waliigala foormulaa akkamii tu isa kana hojjetuudhaaf nu gargaara isa jedhudha waan ta'eef kanaafuu AN is equals to A1 meeqa? A1 4 ta'a jechaadha. Eda'uu N minus 1 jennaan isa kana N minus 1 akkuma jirutti barreessina. Sanbooda D ammoo meeqa? 3 ta'a jechaadha. Sanbooda maal goona inni kun 4 eda'uu 3 kana maal goona keessa baay'ifnaa jechaadha. 3 baay'isuu N 3N ta'a. 3 baay'isuu 1 minus 3 ta'a jechaadha. Sanbooda 3N isaan lamaan kanneen bakka tokko fidanna. Eda'uu 4 hir'isuu 3 inni kun maal ta'a? 3N
3n plus 3 hir'isuu 4 hir'isuu 3 meeqa ta'a 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3n plus 1 isa jedhu kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu general formula nu qabnu 3n plus 1 kana jechuudha. Kana jechaan amma inni isa jalqabaa kan argachuudhaaf n meeqam isa jalqabaa kanaaf tokko. Kanaafuu formula kana keessa n bakka n kana tokko galcha. Bakka n kana tokko galcha. 3 baay'isu tokko eda'u tokkooti jechuudha. 3 baay'isu tokko 3 eda'u tokko 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa meeqa jennee jira? 4 dha. Kanaafuu isa kana osoo hin ta'in isa kana 4 jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf inni kun inni 1 dha, asitti ammoo 2 dha, asitti 3 dha, asitti 4 dha. Fakkeenyaaf 13 nuuf kennamu hin kennu si jedhu haa ilaallu. 13 inni meeqa jenna? 4. Inni 4 fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu 3 baay'isuu 4 eda'u tokko jennaan inni kun meeqa ta'a? 12 eda'u tokko meeqa ta'a? 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu general formula nuti arganne 3n plus 1 inni jennuun kun sirriidha jechuudha. Kanaafuu isa kana fakkaataa bifa kanaan hojjetuu dandeettanii wanti isiniif hin galle yoo jiraate teelegiraama irratti na gaafachuu dandeettanii teelegiraama liinkii isaa diskiripshinii jala isiniif kaa'ee jira yookiin ammoo koomentii jalqabaa irratti piin isiniif godhee jira. Kanaafuu isan tuquudhaan wantoota hedduu pdf'wwan short notiiwwan gaggabaaboo akkasuma immoo daily questionii hedduu achirratti waan gad isiniif dhiisaa jiruuf hundi keessanuu join godhuudhaan achirratti ammoo waan isiniif hin galle wanta barbaaddan na gaafachuu dandeettanii username kiyya telegram sanirra isiniif kaa'a. Kanaafuu achiin na gaafattanii wanta isin rakkise hundayyuu isiniif hojjedha naaf ergitanii achirratti telegram irratti bifa kanaan na gargaaruu dandeettanii jechaadha. Anis isin gargaara isin wanti isin na gargaartan yoo jiraate subscribe godhuudhaan yoo haaraa kan taatan taate akkasuma viidiyoo kan ammoo namoota hedduu bira akka gahuuf maal gootanii like godhuudhaan akkasuma ammoo guruppiiwwan garaagaraa irratti share godhuudhaan na gargaara isin jedha. Isa kana fakkaataa viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.